Jarraa biqiltuu baga Yookiin jiraatti biqiltuun hayya. isaa fuftuu Gaafadhu itti fufi. Abdul Fattah eh, Mhm. kitaaba qulqulluu kana sobamuu dhugaa jettu kan kiristaanaatti kun Hayya. sobaan Eshi barreeffamni gaafii jedhamu bareedaa. sobadha jettu Eshi gaafii bareedaa na gaafatte. ittiin fufa'aa Musliimoonni. hin xumurre Eshi. dhiifama. Yoo immoo tarii dhugaadha kan jettan ta'e yookaan immoo paarshaaliis kan fudhatan yoo ta'e quraana keessatti illee iddoo baay'eetti kan maqaan Iyesuus barreeffameera. Iisaa jedhamee jechaadha. Barreeffameera afaanota adda addaatiin quraana keessatti garuu peace be upon him jettu mitiire nagaan isaanii irratti haa ta'u miti. Yaa. Maqaa Rasuul Muhammad Raajii Muhammad jechuu. Alayhi salaatu wassalaam. Maqaa isaanii macaafa qulqulluu yookaan immoo kitaaba qulqulluu kan kiristaanaa amma kan fayyadamnu kan isa Barnaabaas jedhe sobaa osoo hin taane isa nuti itti fayyadamnu kana keessaa iddoo meeqa jira? Maaf hin jiraanne immoo laata? Yoo hin jiraanne immoo kanuma. Hayya galatoom. Eshi galatoom. Jalqaba irratti macaafa keenya dhugaadha moo kijiba jettanii amantanii jette. Nuti macaafaa fi hadiisa rasuulaa alayhi salaatu wassalaam ilaalcha wal fakkaataa qabnaaf. Fakkeenyaaf hadiisa tokko nuti rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam akkana jedhan rasuulli rabbi akkas jedhan gaafa jedhame rasuulli akkas jedhanii jiran jennee fudhannee hin fiignu ragaa hin godhannu ragaallee nurratti hin ta'u yoo maal ta'e malee hadiisa sana qorannee hubannee sanada isaa ilaallee hadiisni kun dhugumatti dhugaadha dhugumatti rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam dubbatanii dhugumatti ammoo wanni kun sananni isaa rasuulatti galamoo kijibate irra ka'ame moo namni waan kana odeesse dhugumatti rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam argeera moo dhagayee odeesse moo namni kun irratti kijibe kan jedhu research goona jechuudha. Research erga goonee booda hadiisni sun dhaqee yoo rasuula rabbiitti gale hadiisni kun rasuulaatti jennee fudhanna. Akkasuma macaafa qulqulluus macaafni qulqulluun ka'ee waan tokko yoo dubbate macaafni kana dubbateera jennee ma fudhannee fiinna osoo hin taane macaafa kana research goona jechuudha. Dhugumatti Yesuus dubbii kana dubbateera. Dhugumatti wanni kun dhugaadha. Namni waan kana dubbate Yesuusin argeera. Dhugumatti hubannoo waan kanaa qabaa kan jedhu research goonee achi booda dubbiin sun Yesuus dubbachuudhaaf dubbatuu dhabuusaa erga adda baafannee booda yoo wanni sun waan ergamoonni dubbatan ergamaa kamiyyuu haa ta'u waan ergamoonni kamiyyuu dubbatan yoo ta'e dhugaadha jennee fudhanna yoo waan isaan hin dubbanne ta'e immoo kijiba jennaa jechuu. Tayyib itti fufuudhaan Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam Jira deebisaa kan hundasaa. Ekkoo ayyee maayikii banattee jennaan dubbachuuf jedhee callise. Ayyee. Kan itti fufuudhaan ammoo Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam dhiifama. Nabi alayhi salaatu wassalaam macaafa qulqulluu keessatti maqaan isaanii dubbatameera kan jetteefi waa tokko si gaafadha dursa jechuudha otoo kana siin deebisini Yesuus Kiristoos Yesuus jedhamee maqaansaa kitaabota Yesuusiin dura jiran keessatti dubbatamee jira. Silaawwan. Oko. Aywa, ani waan si gaafadhe Yesuus Kiristoos raajiin waa'insaa dubbatamuusaa anis nan beeka atis hin beekta atis hin amantaa ani nan amana. Garuu Yesuus jedhamee waa'ee Yesuus jedhamee maqaa Yesuus jedhu kanaan raajiin dubbatameera. Kitaaba kakuu moofaatiin duraa keessatti. Kitaaba kakuu moofaatiin duraa keessatti. Kakuu haaraa osoo. Ani gaaffii kana sin gaafachuu dhufe malee sun dubbatameera dorgomsiisuu yookaan immoo gaaffiitiin gaaffii akka deebistanii
barbaadee miti. No dhugaa rabbi kanaaf himi. Tokkitti hima kana waa sii ibsuuf malee waan biraatiif miti. Haa dhiifama. Gaaffii makoo qofa naa deebisaati. Ani baay'ee warra dubbisoo kan barsiisus miti immoo dhiifama. Thank you. Galatoom. Si ibsa ayyaa si ibsa. Bu'uuraan fakkaatu amma gaaffii kanarraa waggaa gubataa. Dhiiseera. Anuu dhiiseera. Anuu dhiiseera. Hayyee. Ofii kiyyaaf ibsa kiyyatti fufa. Hayyee. Nabiyyiin kamiyyuu yeroo kitaaba kakuu haaraa yookaan ammoo bara nabiyyuun sun ergame keessatti maqaan isaa dhahama malee nabiyyicha dura otoo nabiyyichin ergamiin raajii keessatti maqaan isaa hin dhahamu. Garuu misaalaan yookaan ammoo fakkeenya isaa dubbatama. Nabiyyii wahii ni dhufa yookaan ergamaan waaqayyoo hin dhufa. Ergamaan akkanaa hin dhufa. Kan boonni isaa akkanaa durri isaa akkanaa yookaan ammoo kan gaafa dhufe waan akkasii raawwatutu dhufa jedhamee dubbatama. Jalqaba haga xumuraatitti nabiyyiin tokkolleen kan maqaan isaa dhahamee dhufe hin jiru. Nabiyyiin raajiin ni dubbatama, ni dubbatama. Ammoo maqaan isaa hin dhahamu. Yesuus Kiristoos raajiin dubbatameera, dubbatameera. Isaayaas raajeera, Daani'el raajeera, akkasumallee Daawit raajee jira. Akka inni dhufu. Garuu Yesuus jedhee maqaa isaa akkasumallee hin dhahamne. Fakkeenyaan dubbatame malee. Fakkeenyaan dubbatame. Malee maqaa nabiyyiin sanaan hin dhahamu. Fakkeenyaan Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam dubbatamanii jiranii macaafa keenya keessatti kan jedhuu fi eeyyen akka ajaa'ibaatitti dubbatamanii jiran. Fakkeenyaaf amma seera keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 18 irratti maal jedhaa Waaqayyo Museetti gaafa dubbatu jechuudha. Museen maal jedha boqonnaa 18 lakkoofsa 17 irratti gaafas Waaqayyo anatti hin dubbate. Inni wanta isatti dubbatan isinitti inni wanti isaan dubbatan kun ba'eessa. Ani raajii akka keetii obboloota isaanii keessaa isaaniif nan kaasaa jedha. Dubbii koo afaan isaa keessa nan kaa'a. Inni immoo wanta ani isa abboome hundumaa isaanitti in himaa jedha. Fakkeenyaaf raajii akka keetii obboloota isaanii keessaa isaaniif nan kaasaa jedha. Fakkeenyaaf raajiin akka Museedhaa obboloota isaanii keessaa obboloota beeki. Israa'eelota keessaa osoo hin taane obboloota isaanii keessaa jechuudha. Obboloota isaanii keessaa kan jedhame immoo fakkeenyaaf amma Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam idda eenyuuti? Idda Ismaa'eel Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam. Idda Ismaa'eel irraa dhufan Nabi Muhammad. Sigalee Nabi Muhammad idda Ismaa'eeli. Israa'eelonni ammoo idda eenyuuti? Idda Ishaaq. Idda Isaaq. Isaaq ilma Abrahaam. Abrahaam abbaa Isaaq. Isaaq immoo abbaa Yaaqub. Yaaqub immoo abbaa Israa'eelotaati. Ishmaa'eel immoo obboleessa Yaaqub. Obboleessa Ishaaq. Obboleessa Ishaaq. Nabi Muhammad alayhi salaam raajii akka Museeti eeyyena raajii akka Museeti. Obboloota Musee keessaa ergaman eeyyen obboleessa Musee keessaa ergaman. Fakkeenyaaf Museen gaafa dhalatee kaasee gaafa otoo nabiyyiin ta'in dura biyyaa ari'ame. Misrarraa yookaan Gibxirraa gara Madiyaanitti ari'ame ajjeesuuf jedhanii baqatee gara Madiyaan deeme. Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam Makkaa bakka itti dhalatanirraa gara Madiinaatti godaanan. Sabni isaanii ajjeesuuf itti kaanaan baqatanii gara Madiinaatti deebi'an. Museen gaafa nabiyyii ta'ee ergamu gara Gibxii bakka biyya duraa irraa ari'amutti deebi'e. Nabi Muhammad alayhi salaam waggaa muraasa booda Madiinaatti erga godaananii booda waggaa muraasa booda gara Makkaa deebi'an. Biyya isaaniitti deebi'anii qabatanii jiraatan. Museenis biyya isaatti deebi'ee qabatee jiraate. Saba isaallee bilisa baasee Fara'oon jalaa bilisa baasee jiraachaa ture. Museen fuudheera. Nabi Muhammad alayhi salaam fuudhanii jiran. Museen ilmaan qaba. Nabi Muhammad alayhi salaam ilmaan horanii jiraatan. Ilmaan horanii jiran. Museen lolaa ture. Waaqayyo akka lolu isaa ajajee. Nabi Muhammad alayhi salaam lolaa ture. Ergamaa lolaati lamaanuu. Rabbiinis Quraana keessatti yeroo dubbatu Nabi Muhammadiif alayhi salaam Nabi Muusaa yookaan ammoo Musee wal bira qabee dubbata. Fakkeenyaaf suuraa Nuux
سورة النوح بقولنا بسم الله الرحمن الرحيم بقولنا ترباتمي توكو إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا نتي يا سبنا إرجما رجبات إسنتي إرجدي أكو مجرى فرعون وكان جرى فرعون موسى إرجني إرجما جرى كيسنتي إرجني جرى ربي النبي محمد عليه السلام موسى والفكيسة جتشو والفكيسة دبت سوى ما قالتي وين محمد عليه السلام إبسا جتشو وين سيرة كيسة دبي كيسة جتشو سيرة كيسة دبي بكون أقول سيد لكم سورة برا كاسته يود برت جتشو كان قفامي bakka baay'eetti kakuu haaraa keessatti illee fakkeenya sii kaasa fakkeenyaaf hojii Maatiyos boqonnaa 21 keessatti Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 43 irratti maal jedha Yesuus jechuudha eegaa Yerusaalemiif iyyee yaa Yerusaalem ishee raajota ajjeeftu jedhee itti fufee ka'e egaa mootummaan Waaqayyoo isinirraa fuudhamee jedha. Waa'ee fakkeenya wahii dubbate fakkeenya muka wayinii jechuudha. Fakkeenya muka wayinii wahii dubbatee booda maal jedha? Egaa mootummaan Waaqayyoo isinirraa fuudhatamee saba ija isaaf godhatuuf akka kennamu isinittan himaa jedha. Mootummaan Waaqayyoo saba Israa'el irraa fuudhamee yookaan immoo Yerusaalem irraa fuudhamee saba biraatti akka kennamu dubbate. Kana qofaa miti. Maatiyos boqonnaa 23 lakkoofsa 39 irratti maal jedha? Ani isinittan himaa jedha. Ammaa jalqabee maqaa Waaqayyootiin kan dhufu galateeffamaadha hamma jettanitti ana hin argitanii jedha. Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam Muhammad jechuun afaan Oromootti yommuu deebi'u galateeffama faarfamaa jechuudha. Inni maqaa Waaqayyootiin dhufaa jedhee dubbatee jira Yesuus jechuudha Maatiyos keessatti. Maqaa Waaqayyootiin kan dhufu galateeffamaadha hamma jettanitti ana hin argitanii jedhe. Kanaafuu namni Muhammad alayhi salaam hin amanne Yesuus illee arguu hin danda'u jechuudha. Kana qofaa miti ragaa baay'ee sii kennuu danda'a. Okay, galatoom. Atillee galatoomi. Tokko kan biraa immoo dabalataanii Isaayaas keessatti dubbifachuu dandeessa jechuudha. Isaayaas boqonnaa 21 keessatti waa'ee biyya Arabaatiif dubbatame jedhee gadi qabeema dubbata. Isaayaas boqonnaa 21 lakkoofsa 13 irraa kaastee yoo dubbatte mee in dubbisna walumaan jechuudha. Boqonnaa 21 irraa lakkoofsa 13 irratti maal jedha seete? Wanti Isaayaas boqonnaa 21 lakkoofsa 13 irraa mata dureen isaa maal jedhee jalqaba? Wanta biyya Arabaa irratti dubbatame jedhee dubbata jalqaba. Wanta biyya Arabaa irratti dubbatame jedhee jalqaba. Fakkeenyaaf wanti waa'ee biyya Arabaatiif dubbatame kanatti fufee jira jedha. Yaa imaltuu warra deedan caakkaa keessa buufadhaatii achuma bulaa. Yaa warra biyya Teemaa jechuun biyya Madiinaati. Madiina har'a jedhamtu kan Rasuulli Rabbi alayhi salatu wasalaam keessatti godaananii isaan simatte sanatu Teemaa jedhamti. Teemaa magaalaan jedhamtu haga har'aallee jirti jechuudha. Yaa maal jedha? Yaa warra biyya Teemaa warra dheebotaniif bishaan kennaa jedha. Rasuulli Rabbi alayhi salaam saabota isaanii wajjin gaafa deemaa turan dheebotanii beela'anii warri Madiinaa yookaan warri Teemaadhaa bishaan kennanii fi bishaan sana dhugaa turan jechuudha. Nyaachisanii obaasanii gaafa Rasuulli Rabbi alayhi salaam saabota isaanii wajjin gara Madiinaa deeman warri Madiinaan jiran gaditti ba'anii bakkeetti gadi ba'anii dhaabbatanii طلع البدر علينا وجب الشكر علينا nurratti goobanni nuu ba'ee jira nuti galateeffachuu nurraa mala namni nabiyyiin biyya isaa keessaa dhalate ari'amee gara keenya dhufe milkoofne jechaa gammada nyaataaf dhugaatiidhaan gaditti ba'an gammachuudhaan jechuudha. Tayyib isaan billaa luqqifame jalaa baqatan idda dhiifamee fi lola guddaa jalaas hin ba'anii jedha. Isaan billaa jalaa ba'an. Billaadhaan warri Makkaadhaa itti ka'anii billaadhaan isaan ajjeesuuf jennaan billaa sana jalaa baqatanii ba'an.
akkasuma lola guddaa jalaas hin ba'anii jedha. Lola hamaatu isaanii deemee qabeenya isaanii saamamanii Madiina Makkarraa gara Madiinaatti ari'ataman jechuudha. Ammas wanti Waaqayyo anatti hime akka namni qacaramee hojjetu waggaa lakkaa'utti si'achi waggaa tokko keessatti ulfina Qeedar gadi hin deebi'aa jedha. Qeedar illee akkasuma biyya Arabaati. Ilmaan Qeedar warri jajjaboo warri xiyyaan waraanan keessaas muraasi in hafuu jedha kan jedhudha. Waaqayyo gooftaan Israa'el kana dubbateeraa jedha. So hayee dubbadhu. Isa gaaffii jalqabaa irratti macaafa qulqulluu keenya kana guutummaatti fudhannee irratti tokko na deebisuuf yaaltee turtee yaa xiinxallaa jette akkuma hadiisaa fi akkuma tafsiiraa faatti. Xiinxalleetiidhaatti deemna malee akkasittiin harka walitti rukunnee fudhanna miti jettanii. Kanaaf amma fakkeenyaaf wangeela Yohaannis fa'aa keessatti yeroo dubbatamu nan dhagaa wangeela Yohaannis keessatti sagalichi waaqarra ture. Sagalichi ofii isaayyuu waaqa ture. Ammoo foon uffatee dhufee sagalichumatu sagaleen sun waaqa ture. Waaqa bira ture. Foon uffatee dhufee Yesuus Kiristoos ibsuuf jecha isa dubbatamu sana akkam fudhannedha natti fakkaata. Amma iddoo sanatti akka sobaatti waan ilaaltan natti fakkaata. Wanni barreeffamni achi jiru isa kana akkam maal jetta Abdul Fattah? Esh bareedaadha waan bareedaa gaafatte. Yeroo baay'ee irratti dubbatama kanatti sin dhageessaatti irrattis wal falmaa ooltus natti fakkaata. Iddoo sanatti. Esh bareedaadha. Mee amma fakkeenyaaf sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture, sagalichi Waaqayyo bira ture, sagalichi ofii isaa Waaqayyo ture jedha. Kana eenyu dubbate jalqaba? Eenyu dubbate eenyu barreesseedha miti kana jechuuf barbaade. Yaa eenyu dubbate eenyu barreesse barreeffamsitti meen ture akkuma Yohaannistu barreesse ka. Thank you galatoom. Hayyee Yesuusi waan akkasii gaafadha. Yesuus amma gaafa biyya lafaa kanarra ture waanuma hundayyuu waan biyya lafaa dhufeef barsiiseera miti? Barsiiseera. Ayuu akkuma Yohaannis boqonnaa 17 irratti lakkoofsa 8 irratti jirummaa jedha seeti lakkoofsa 8 irratti dubbii ati naa kennite hundumaa isaaniif bakka gabaabumatti ammatti si riba sin dhowwurra iddoon sun sobadhaa yookaan dhugaadhaa iddoon wanni barreeffame sun akka jettuun barbaade malee ibsaa barreesse bakka Yohaannis soba barreesse moo dhugaa barreesse rakkoon qabu. Waan bareedaa dubbatte hayyee mee axarri godheen si ibsa waan jechuu barbaade si ibsa qoygaa akkasittiin soba barreesse dhugaa dubbarreesse jechuudha wal qabsiisnee dubbachuu wayyaa. Fakkeenyaaf Yesuus Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 8 irratti dubbii ati naaf kennite hundumaa ani immoo isaaniif kenneeraa jedha. Waan Waaqayyo isaaf kenne yookaan immoo waan gara biyyaa dhufeef hundayyuu dubbateera. Yesuus erga waan gara biyya lafaa dhufeef kana hunda dubbate ani sagaleen ture, ani jalqabumaan ture, ani waanuma hunda ture kan jedhu kana dubbateera. Yesuus kana dubbateera hin dubbanne Yesuus. Yesuus hin dubbanne. Yesuus dubbateera yookaan iddoo baay'eetti dubbateera sawaanuu argeera. Dubbiseera. Ay sobadha dhugaadha jecha akka jettuun barbaade malee ani amma wanni barreeffame sun sobadha dhugaadha akka jettuun barbaade malee inni iddoo baay'ee jira sawu. Waaqa kan maqaasa waaqa jedhamee iddootti dubbatamee jira. Yesuus ani waaqa jedhee bakka dubbate waaqa moofiini just bakka waaqni ganaa ani waaqa jechuus yoo barbaachisuu baateyyuu iddootti jedhameeyyuu jira. Isa garuu ananis irraatii akka falmiin taane garuu dhiifama kana bichaan dubbadha. Dhugaadha sobadhaadha. Wanni Yohaannis fa'aa barreessan quraan illee waaqarraa bu'ee jedhame. Garuu wangeellee yookaanis immoo macaafni qulqulluu seerota macaafota seera warri jedhaman jiru. Macaafota seera uumamaa, seera ba'uu, seera lakkoofsaa, seera warri kun amma Museetu barreesse. Itti darbee akkasuma kana namootatu barreesse. Waa Yohaannis tokko kana mee daqiiqa mallam akka barreessan. Dhugaadha moo sobadha akka ittiin barbaadeen jedhe. daqiiquma lama qofa naa kenni ayyash irra dubbadhe. Hayya galata.
Hayyee jalqaba irratti Yesuus Kiristoos amma biyya lafaa kanarra turetti waanan barsiisuu hundumaa Yohaannis boqonnaa 18 keessatti gaafa yaa'ii duratti gaafa dubbatu ani waanuma hundumaa ifaan ifa dubbadheeraa jedhe akkasuma Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 8 irratti gaafa Waaqayyo abbaatti dubbatu jechuudha harka isaa ol fuudhee gaafa haasa'u sana gaafa Waaqayyoon kadhatu ani waan ati natti kennite hundumaa isaaniif kenneera isaanis ammoo fudhatanii si biraa akkan dhufe amananii akka ati na ergites hubatanii jedhe dubbatee jira. So erga kana ta'eeti Yesuus jalqaba irratti ani sagaleen ture hin jenne ani waan hunda duratti ture hin jenne waa'ee kanaan dubbanne. Yohaannis eessaa fidee jalqabi sagalee ture hunduma sagalee ture hunda ture Waaqayyoos bira ture kan jedhu sana Yohaannis eessaa fidee dubbate. Yesuus erga hin barsiisini tokko kan lammaffaa sagalee jalqaba waan bakka naagadeera ifam naagadeera bakka sobameedha gabaabumatti. Sirrii miti jedhee amana'ee maaliif jennaani wanni kun waan namaaf hin galleedha jechuu hin baateessa eeywa waa'ee Yohaannis tokko kuni otoo gaafatamee Yohaannis isa barreesseef hin galle Yohaannis isuma barreesse sanaaf hin galle maaliif jennaan mee rabbii keessan isinitti haa ta'u sagalechi jalqaba waanuma hundaa ture akkana jechuun sagalee Waaqayyoon dura ture jechuudha sagaleen waan hunda dura ture akkamittiin jedhama tokko lammaffaa sagalechi Waaqayyoo bira ture jedha sagaleen Waaqayyoo bira ture erga ta'e sagalechi immoo Waaqayyoon ture jedha akkas taanaan Waaqayyo lama wal bira ture jechuudha Waaqayyo inni tokko Waaqayyo sagalee Waaqayyo inni tokko immoo Waaqa kanaafuu Waaqa lamatu wal bira ture ta'a jechuudha Waaqayyo lama jira jedhee immoo namni amanu hin jiru Waaqayyo lama wal bira turraan ammoo Waaqayyo silaafuu waliin jiraachisu jechuudha waliin jiraachisu dhukkee walirraa kaasee wal ajjeesa malee Waaqayyo inni tokko moo'ee isa tokko dhukkee irraa kaasee inni tokko moo'a malee lama wal faana jiraachuu hin danda'an akkamitti amma fakkeenyaaf anama mee waan takka sin gaafadhaa mee warri dhiiraa naa deebisa gaaffiin kun warra dhiiraa qofa ilaallatti warri dhiiraa haadha warraan tokko mana tokko keessa jiraatte abbaa warraa lama otoo jiraate abboo masaanuu akka keetii dhiira akka keetii wajjiniin haadha warraa keetitti hin fayyadamtaati ala dhiira lama mana keessa jira haati warraa tokkichi a'uudhu billah haadha warraa tokkitti jirti dhiirri lama jira lamaan kun hin jiraataa wal bira abboo hin jiraatu jiraatu hin danda'u isa keessaa mu'atu dhukkee irraa kaasee ajjeesee eeywa akko wallahi ani dhayeessa ajjeesaan wallahi lazim dhayeessa ajjeesaan rabbii nutti nan gaafatin malee rabbii nu akkas hin godhin wanni kana jedheefi kormii lama mana tokko mooraa tokko keessa hin jiraatu jedha Oromoo yeroo mammaaku haasaan Oromoo kun waan qoosaa miti beekaa ijoollee gaaffiin qabaa nagalchaayyee haasawwan Oromoo kun waan qalbii miti beeka maaliif jennaan kormii lama mana tokko keessa hin galuu jetti Oromoon yeroo mammaaktu walumaa galatti Waaqayyoon lama otoo wal bira jiraate subhaanallah rabbitu bar rabbiin wallahi waan quraana keessatti waan tokko hin hambisne bar maal jedha Waaqni lama akka isaan jedhan otoo jiraate silaa inni tokko isa tokkorraa aangoo fudhatuudhaaf gara arshiitti ol adeema jechuudha inni tokko gara inni tokko ol ta'uuf isa tokko injifatuudhaaf yaala jechuudha inni tokko yoo waaqarra jiraate inni tokko immoo dachiirra jiraata inni dachiirra jiraatu dachii kuta jechuudha inni waaqarra jiraatu immoo samii gad namaan kuta sini galee sila akkasitti dhabama nama godhanii jechuudha sila ammoo waalaikum salaam tuna miyuutii godhadhu sila inni tokko yeroo uuman illee nama lama miti inni tokko gaafa ija isa tokko fuulduratti garagalchee uumu inni tokko immoo ija tokko dudduubatti garagalchee uuma jechuudha gaafa inni tokko gurra tokko akkanatti uumu inni tun qabu jedha inni kun miila dhowwataa inni kun immoo miilatti kenna miila tokkittiidhaan deema silaa dhabne inni tokko yeroo inni harka bareedduu kanatti uumu inni tokko immoo irraa kuta bakka namni kun harki tokko isa ga'a jedha isinii galee so isa kana otoo Waaqayyo lama jiraate abadan namni bareedaan kun namni babbareedaan amma gastiirra tattaa'u kun akka waan si'aan barbaachifne rabbiin akka dhuffamu taasisee fuula keenya bareedaa kana akka nuti argisiifnu nu taasise laa ilaaha illallah akkas wallaahi alhamdulillah osoo rabbiin lamaa sadii ta'e immoo wanti kun silaa ni bada ture sii galee kun garas uume kun garana uume sii galee
Fakkeenyaaf amma ishee osoo adii yeroo deemtu kana namni silaa yeroo deemu fuulaan gara ilaalee deema. Osoo duubaan laaltee ka deemtu taate hooshayi tokko duubaan laalchisee ofii garuu iji kan kee fuuldura jira. Yookiin immoo ijuma kana mataa kan kee duuba yoo godhe hoo. خلاص مشكلة Dhiisaa akkanaa ka jettu yoo si jibbisiise deemi rakkoo hin qabu. deemuu Rabbiin dandeessa xiinxalla abbaan siniin uumaan taane biyya deema xiinxallaa jedheera rabbiin xiinxalluun dirqama. Ajaja qur'aanaati uumaa rabbii xiinxalluun. Akkas kanaaf uumama rabbii kana mee hatta meega kabirootii miti dachii kanallee keessa deemaa xiinxallame akkaataa rabbii itti uume kana. Samayii kanallee mee xiinxallame akkaatama rabbii itti uume kana. Subhaanallah wallaahi isin ajaa'iba. Isin ajaa'ibaa bar. Amma qaama ilma namaa keessaa maal jettee boonee kana wajjin haasa'e Abdulfattaa boonee wajjin haasa'e ayyee boonee dubbadhu. Waa'ee birrii shanii kudhan irreen tanaan herreega Waaqayyo wanta ta'u waggaa kuma har'aa ta'uuf jiru iyyuu dursee beeka otoo beekte jechaadha. Nullee akkasuma jedhaa irraa bone ilmi namaatii fi rabbiin tokkoo miti. Rabbiin wanta darbee fi wanta dhufullee ni beeka. Sadii odoo jiraate afur odoo jiraate mataa miilaan godhee maalii godhee itti Waaqayyoon dursee beeka kana hundaayyuu dursee beeka durumaayyuu wanna akkasii godhuus hin jedhama. Galatoom. Waaqayyoon tokkuma qofa jira itti amantaa jechuudha. Eeka Waaqayyo tokkicha eenyuun lama jedhee. Akkana abboo. Nu kanuma barbaadaarra namuma nu waliin akkas jedhee rabbiin tokko jedhu barbaadaarra. Rabbiin illee ani tokko jedheera waan ta'eef. Tokkochisu eenyuree ayyee? Tokkicha. Waaqa ka. Maqaa biraa meeqa qaba? Waaqni tokkicha maqaa tokko qaba. Gaafii akkamidha? Abbaa Yesuusiiti moo Yesuusi? Eenyutu akkasitti addaansii qoode? Maalachuu waliin maxxananii? Quddus ande amlaak jedha malee addatti eebeluu waaqa deen addaan qoode. Barsiisni jira kana eebeluu addatti waaqa eebeluu addatti waaqa eebeluu addatti waaqa deen si barsiise an barsiisu jira. Jechuun aabii yeroo jettu aabiin kun eenyu? Booldi manfas quddus andi amlaak jedhee jira. Kanarraa kanaaf ani addatti baasee eebeluu addatti baasee si abiraarra hin jiru ka akka macaafni barsiisutti ayyee bareeda ayyee tokkumaa jechuu ayyee ka garaa Maariyaam seene isa kam inni ayyee? Inni sagaleedha waaqayyoodha dura ture seera uumamaa jala dhattee dubbifattee jiraatte Macaafa Qulqulluu keessatti waaqayyoon dursuma akka ture sitti mameette sagaleen akka ture dura ammallee waaqayyoon hafuura si galte waaqayyoon hafuura ka waaqeffamuufis foon hin odoon ta'in hafuuraan nama rakkoon qabu jechuun waa'ee hafuurummaatti deebina rakkoon qabu aabe waldi manfas qiddusuutiyyuu garaa Maariyaam taa'ee dhaqee. Ayyee. Waaqayyoon rakkoon qabu jechuun naa galaadha. Noo rakkoon qabu jechuun an dubbiin kan kee naa galaadha. Si mormaan jiru baran yoom si mormeen yoo an si mormee barkaa jechuun waa wayati jettu. Aabi waldii manfas quddusii kanatuyyuu garaa Maariyaam keessa taa'e ji'a sagalii. Akkasii. Dura sagaleetu turee sagaleen waaqayyo bira turee jedha. Amma yeroo kana waan meeqa wal bira ture? Sagalee ture sagalichis sagalee fi maaltu wal bira ture? Dhaggeeffadhu kan gaafii ilaalaa Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaadha mata dureessa. Sagalichi maal taate bone? ture jedha. Gaafii xiqqoo herreeguma nama si gaafadhe. Jalqabeetu waaqayyoon bira ture jedha. Wanti ta'e hundinus isumaan ta'ee jedha. Waan ta'e tokko keessa iyyuu isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru. Eenyuun sagalichi immoo maal ta'e? Sagalichi immoo maal ta'e? Waan ta'e tokko keessa illee tokkollee isa malee kan ta'e hin jiru jedha. Sagalicha keessa jireenyatu jira jedha. Jireenyichi immoo maal ture? Ifa namootaa ture. Waaqayyo bira ture jedhe. Sagaleen waaqayyo bira ture kunillee maali? Ofii isaa waaqayyo. Kanaafuu sagalichi illee waaqayyo, ka inni bira jirullee waaqayyo. Sagaleen kunillee beeku waaqayyo, ka inni bira jirullee waaqayyo. Kanaafuu waaqayyo lama wal bira jiran hin jedhaara Yohaannis tokko. Siigalee waaqayyo lama wal bira jira. Boqonnaa 14 lakkoofsa 25 irra dhaqi gaafadha dubbisne. Maali?
Yohannis boqonnaa 14 lakkoofsa 25 lakkoofsa tokkorraa guutummaa Yohannis yoo dubbiste keessa waa fudhattee fiigoo doon ta'in guutummaa boqonnaa 14 guutummaa isaa yoo dubbiste waan baay'ee keessa barattee yaada. Ammaaf garuu gaafatteen baasee si himaan jiru bar dhaggeeffadhu sagaleetu ture sagalichis jalqaba waan hundaatu ture siin jechaara bar inni immoo mataa isaa waaquma ture siin jechaara sagalee ture malee waaqa ture siin jechaara isa fiduu addaan akkamta addaan uf bira ture sagaleen. Ishi bakka amma isa dhiisisi siin gala waan ta'eef isa muluu Boniyee dubbisi bakkuma isaa muluu fiigine. Okay Boniyee. Qoyee oduu Yesuus Kiristoos odoo dhalatiin dura waaqni keenya eenyu? Jechuun rabbiin keenya eenyu? Sagalicha ture sagaleedha waaqayyo saniin foon uffate malee sagalicha isuma matuma isaadha mucatti. Aha odoo dhalatiin duraallee qilleensa waaqa keenya.